Okay, let me see now. Mm, mm, mm. Mena barreessa namni seena. Mena barreessa. Mena barreessa. Okay. Okay, amma sirriin jedhe. Dhagaba sirriin? Facebookin kiyara sirriin jiru xiqqoo. Look. The Wi-Fi network does not appear to be cellular data. Okay. Amma bareedaadha. Akkam bareedaadha. Facebookin na baasaa akkaan hin seene na godhaa. Haalli namaatu bakka walaaltu dhaqee waan godheen seehaa. Opidiyootu waan qareen seehaa. Hogguun seene something is wrong jeeti irraa ganna deebisaa. Ittiin deebi'ammaa sirraa deebisaa. Hogguun kaan barreeffamni arku I think ammaan tana bareedaadha. Amma bareedaadhaa mi? Amma bareedaadha. Oduma gabaabduu isinii muudhaa deema. Oduu gabaabduu waan opidiyoo keessaa deemutti jiraatiin isinii muudhaa deema. Yoo haganuma hangaan dubbadhu na eege talaayibiidhaan rankaannen. Talaayibiidhaan kaanne. Oduu tana firraa dabarsee isin biraan geenyaan waan opidiyoo waccuuf kana keessa isinii himnaan yoo hanga yeroodhaa kennan wanti dhaamuu sirran kaanne. Facebookin dhaamuu sirran kaanne yaada kee karaa biraatiin dabarfadha. So oduun tun keessaa baate opidiyoo keessaa. Akkaan amma dura sidiime opidiyoo keessaa isa nama qabaachuun bakka hundaa nama qabaachuun gaariidha. Aangoota opidiyoo keessaa nama qabaachuun dabballoota keessaa nama qabaachuun jalee keessaa nama qabaachuun bakka hundaa nama qabaachuun hedduu barbaachisaadha. Arra maal tokkatti opidiyoo tana goosaa marroon du'ee akkas tahee kana maaltu fidee jeetiin gaafadhee yaa caffee dhiisii nu keessaa isin dubbannu malee waan guddaan nu keessaa deemutti jira. Maaltu isin keessaa deemutti jira? Lola Tigraay wajjin godhame keessatti qooda leencaa qabu fannoodhaa fi milishaa naannoo Amaaraati. Naannoo Oromiyaa keessaa sangaa ol nu ergitan malee waraanni keessan kaa'at dhufe irreedduun isaa harka kenne huunni dhume nu wajjin hin lolle. Akkanaa wajjin Abiy Ahmed warreen gartee gootummaadhaan ati badhaasaadhaa turte, warreen gootummaadhaan yaamaadhaa turte, warra akka Birhaanuu Juulaadhaa, warra akka Baacaa Dabaleedhaa kanaa aangoota waraanaa kan lammiin isaanii Amaaraa mataa ol hin qabne, hin dhaanne, hin faarsine. Kanaafuu dhiiga keenya gubbatti Oromiyaa jiraachisuu barbaaddanii dhiiga keenyaan kaxabachaadhaa jiru. Onak shanee osoo hin taane dhugaa dubbachuudhaaf isin opidiyoodha. Kanama keenya lammii Amaara ta'uu qofaan Oromiyaatti ajjeesaa jirus isin opidiyoodha. Ka Beenishaangul keessa seenee akka namni keenya Beenishaangul keessa dhumu godhaa jirus isin opidiyoodha. Kanaafuu Abiyyiidhaaf warningii maayii kennan. Aangoota opidiyoodhaa warra naannoo Oromiyaadhaa bulchu guututti aangorraa dhangalaasuu Abiy Ahmed beellama seeneefii jira. Isaanis walitti qabee guyyaa arraan tana akka Itoophiyaarraa guyyaa walitti qabee aangoota naannoo Oromiyaadhaa bulchu hundaa'u isiniitu maqaa na balleessu jira. Isin shanee moohuu hin dandeenye, shanee injoochuu hin dandeenye, uummata shanee jalaa dhaabuu hin dandeenye, isin guutuun keessan jijjiiramuudha qabdanii Abiy Ahmed yaamee jara hundattuu himee jira jechuudha. Warri arraan tana poolisiin Oromiyaadhaa marroo jeefne maarree akkas goonee jirra. Oonag hin jiru boru ta'aniif. Oonag waan finnee jirra. Oonag shanee waan jabu hin jiru boru ta'aniif. Abiy yaameeti isaan hundaa'u isintuu maqaa na balleessu jira je'ee warningi itti kennee jira. Kana warreen keessa beeytan opidiyoon akka gaarii beeytan. Warreen opidiyoo dhiyaatan dawwalaadhaa what is going on gaafadha. Opidiyoon guutumatti ka'uudhaaf deemtii jechuudha. Jeequmsa guddaadhaatu opidiyoo keessatti ka'ee keessaa deemaadhaa jira. Shimallis Abdiisarraa eegalee warri Onak shanee ichaa oolu ifiifuu Onak shanee taniiti
ari'amuudhaaf deeman yookaan hidhatti guuramuudhaaf deeman. Taayyee Dandarraa eegalee warreen duratti as ba'ee dubbatu kun hundi isaanii tokkollee nafuudhaaf hin ta'anii jechuudha. This is breaking news. Oduu amma keessaa baatee OPDO keessaa baatee nu bira geessee jechuudha. Jeequmsa hamaa waldhabbii hamtuu Amaarri hadheeffatee jira. Hadheeffatee Abiyyiis ifaa ifatti waan Amaarri yookaanis biltsiginnaan naannoo Amaaraa itti kennitu hujirra oolchuudhaaf beellama seenee fi aangoota OPDOdhaa yaamee ifaa ifatti itti himee jira jechuudha. Wanni arra jeequmsa biyya keessatti kaasee OPDOon girgiraawaadhaa jirtuuf guddaan tokko kana. Kanaan qorichaa oolirra. Eegaan reefu haasee booda silkii bakka hedduuttiin bilbilee bakka hedduun gaafachaa ture. Dubbiin tun akkurattiin kaasaas weerraa kaati. Namni guwaa dubbate weerraa ka'ee dubbata. Weerraa ka'ee jedha. Dhiiroo dubbiin tun eessarraa kaatee jiru osoo hin gaafadhuuti warrummaan OPDOdhaa ifiif wal saaxilanii jechuudha. OPDO keessa jeequmsa hamaadhaa jira. Jeequmsa badaa. Durumaanuu OPDOon warra wal shakkuu wajjin dalagu jira. Wal shakkan, waliin beekan. Saamurratti walii galan malee eenyuu wal amannaa eenyuun hin amannee addaan hin beekanii jechuudha. Yeroo dhiphinni akkanaa kun dhufe namni dantaadhaaf saaminsaaf garaadhaaf walitti dabalame addaan faca'uun hedduu laafaadha. Hedduu laafaadha. Biltsiginnaan naannoo Amaaraa irra cimtuudha. Irra walii galtee qaban. Saba isaa irratti kabajaadha qaban. Dhageettiidha qaban. Kanaafuu dhiibbaa godhuu danda'anii jechuudha. Arra OPDOon nama ifiif duubaan qabdu Oromoo diinaa wajjin naftanyaa wajjin ajjeesaadhaa turte. Oonag shanee jetteeti ilmaan Oromoodhaa dargaggeessa waa takkallee keessan jirre uleedhaan cafaqaa turte. Naftanyaa hiixee Oromoo ajjeesaa turte. Arraan tana eenyu dhaabbataaf eenyu falmaaf nam tokko if duubaan qaban. Nam tokko if duubaan qaban. Kanaafuu yeroo gabaabatti maybe torbaan kana borurraa eegalee jarri kun aangorraa kaafamee dhagahuudhaaf teenya. Shimallis Abdisaatii fi aangoonni OPDOdhaa warreen nu gube kun ifiifuu qaallittiidha dhaquu taa'an yookaanis waan sanii oliitu irra gahuudhaaf ta'a. Abiy ifaa ifatti saayidii qabatee jara Amaaraatii wajjin dhaabbatee jara kana dha'uudhaaf murteesseeti jira. Ifaa ifatti lafa kaa'ee jira. This is breaking news. Kana gurratti qicadha. Dubbiin marroo ajjeefneedhaa bakki irraa haate ka'umsisiidhaa bakka kana. Arra OPDOon warra biyya keessaanii beektanii arra waywaalachaa oolti. Ol fiigaa gaffiigaa oolti gadi hin teenye OPDOon irraan tana. Maalumaani Abiy fitti araarsinaa. Abiy nu ari'uudhaa deemaa akkam nu godhaa maal jennaa. Achirratti kan breaking newsiin marroon du'een faan dalaguu dandeesse. Tasanii oliin maas dalagamuudhaaf malchiiftu achirratti qaanii jalaa if baasuudhaaf areemuu jalaa qaallitti irraa if oolchuudhaaf OPDOon waan kana haasawaadhaa jirti. Kana sammutti qabadhaadhaan isin jedha. Takaraa biraa waan takkaan dabala. Oromiyaa keessatti clearly genocide deemuudhaatti jira. Ijoollee lafarra harkisaadhaa, lafarra shororsaadhaa, uleedhaan gubbarraa waraanni cafaqaadhaa, marroo baasaa fidaa jedhinsanii waan san addunyaa yoo garte namni Oromoodhaa harke hundi walii sheer godha. Afaan biyya hundaatiin gubbarreessaa, afaan Faranjiitiin, afaan Xaaliyaaniin, afaan Faransaayiin, afaan Arabaatiin gubbatti barreessaa. Waan kana godhaadhaa jiru mootummaa Itoophiyaadhaa Abiy Ahmed kan Nobel Peace Prize fudhateetu waan kana godhaa jira. Namuu afaan biyya jirtaniitiin afaan Oromootiin barreessee sheer godhuu qofaa miti. Afaan biyya jirtuutiin namni Faransaay jiru afaan Faransaayiin gubbatti barreessa. Namni Ameerikaa jiru afaan Faranjiidhaa gubbatti barreessa. Namni biyya Arabaa jirtu afaan Arabaa gubbatti barreessa jechuudha. Yoo akkas ta'e social media wanni jedhan kun bar sijala yoo namni afaan Arabaa beeku tokko sheer godhe yookaan Araba saayiba qabaate akkasi wal gahaadhaa deema. Yoo ana jala namni Faranjiidhaa lama jiraate kanaatu kaanii sheer godha. Kanaa kaanii sheer godha. Osoo juutii addunyaa wal gaha akkas godhuudhaaf viidiyoodhaan reefuun tana sheer godhe takka. Viidiyoo reefu sheer godhe. Viidiyoo ilmaan Oromoodhaa qeeroo lafarra oofaa lafarra shororsaadhaa uleedhaan gubbaraa cafaqan namuu biyya jirtanitti afaan biyya keessaniitiin gubbatti barreessa.
This is genocide. Addunyaa kanarra ilma namaatii miti. Ilma namaatii miti. Bineensa akkas godhuun dhoorkaadha. Bineensa akkas godhuun dhoorkaadha. Addunyaa kanarratti yeroo ammaan tanaa kana bineensi akkas hin ta'u. Kanaafuu viidiyooleen akkanaa kun guubaate akkuma waan laaftutti nuti Oromoodhaaf sheer goonee dhiifnee bira kutuudhaa miti. Hugguuni sooshaal miidiyaa gubbatti sheer goonu parpasiin keenya ifi ol garsiisuudhaaf osoo hin taane warra afaan keenyan dubban warra mirga namaatiif dhaabbatu warra akka Itoophiyaan keessa jirtu kana agarsiisuu barbaan isaan kana hundaaf sheer godhu jirraa beekadha. Lammiin addunyaa jirtu hundinuu waan kana arguudha qabdi. Itoophiyaa keessatti kan kana godhaadhaa jiru Abiy Ahmed kan Norweetti Nobel Peace Prize fudhate nagaan uumaa dimokiraasiidhaan lafa qabsiisaa mirga sabaa sablammootaatiin eeysisaa Itoophiyaan ceesa jeeti nama Nobel Peace Prize fudhateetu ilma namarratti waan kana godhutti jira jaati sheer godha. Oromoo ta'uu keessaan digatina. Warri akkas ta'aa jiru Oromoo ta'uu keessaan dhiisina. Yooni nuti akkas goone addunyaan biraa harkaadhaa deemti ilmaan Oromoodhaa. Irreedduu nuti waan sheer goonu akkuma waan gartee namni kun anaaf sheer godhu anis kaaniif sheer godhu Oromummaan namnummaan afaan kee dubbatu qofti akkasii miti. Parpasiin sooshaal miidiyaa gubbatti sheer godhuudhaa nu anniin beeka. Isiin ni beektan. Wanni sheer goonuuf kabiraatiin kan beeyneen kan hin beeyne biraan gahuu barbaanneeti. Viidiyoon akkanaa ugguu dhufte addunyaa tana guutuu waliin gahuudha qabna. Afaan hundaan gubbatti barreessinee afaan hundaan afaan jiru hundaan afaan keessattuu biyya Westii keessatti dubbatamu. Awurooppaa keessatti afaan meeqaa dubbatamu? Tigalee afaan Arabaatiin afaan Tarkiidhaatiin afaan hundaan gadhiisa. Addunyaan hagartuu warri Itoophiyaatti investmentiidhaaf Itoophiyaa seenu ha viidiyoo tana arke they never go. Gooliin keenya kana Arabni Kuwaitirraa ka'ee Itoophiyaatti investmentiidhaaf garuu barbaadu gaafa viidiyoo kana arke maaltu deemu jira jaa. Maaliif siitu afaan Arabaatiin gubbatti barreesseef waan deemu jira. Eenyu godhu jira, eessatti ta'u jira, eenyutu kana godhamu jira. Siitu afaan Arabaatiin gubbatti ibsee barreesseef afaan Arabaadhaan nahawiidhaan siiree faranjichi Ameerikaadhaa ka'ee Itoophiyaattiin invest godhe je'ee achi deemu yoo viidiyoo tana arke gaafii meeqaan if gaafatee fi deebisuudha qabaa jechuudha. Akkamittiin biyya kanaa keessa dhaqee qabeenya kiyya dhangalaasee asittiin dalagaa ja'a. Akka edaanuu addunyaarra biitti namni kana ta'u ni jirti je'ee akka yaaduu danda'u jechuudha. Kanaafi afaan hedduudhaan sheer godhuutu nu barbaachisa. Waan garuu hunda namuu afaan beekun afaan xiqqollee beektuun afaan biyyootan Afrikaatiis afaan Kiswaahiliitiin afaan Afrikaanaatiin siigalee afaan Afrikaadhaa kan hin beeku afaan Somaaleedhaatiin gubbatti barreessitii gadhiisi. Gubba barreessii gadhiisi. Harkanii mootummaa diktaatara akka Abiy kana akkitti saaxiltu tooftaa itti saaxiltu tooftaa kanaan. Akkasii amma isiniif gaa fayyataa yeroo gaarii na gabaadha.